Namoonni bilbilli keessan waan isin duraa guute wallaaltanii wajjin rakkachuu jirtanii warri pilistoorii keessaa appilikeeshina garaagaraa gadi isinii buusuu didee akkasuma moobaayila guutee oowwuu kana furmaanni isaa maali waan jedhu isiniif qabadhee dhufeetan jira. Egaa haalatti waan kana vaayirasii garaagaraa balfa garaagaraa moobaayila keessan keessatti walitti kuufamee taa'u jiru karaa itti irraa qulqulleessitanu isinitti argisiisa. Isinis immoo viidiyoo kana haga xumuraatti yoo ilaaltanii jettan waa hedduu irraa hubachuu dandeettan abdii qaba. Yoo yaada qabaattan immoo koomentii jalatti naaf barreessaa isiniin jedha. Egaa barnoonni guyyaa irraa kanan qabadhee dhufe kana fakkaata. Sheer, laayik, sabskiraayib gochuudhaan warri amma dura maatii keenya hin taanellee maatii keenyatti dabalamuudhaan nu jajjabeessaa isiniin jedha. Egaa haga xumuraatti egaa viidiyoo kana adda kuttanii hin bayinaati haga dhuma ilaalaan isiniin jedha. Walumaanuu gara barnootaa adabaru. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كبجمتوتا أردفتوني channel رشارتو بجلتي أرقمتنو مرتكيسانو أكم جرتو نغا كيساني نغا كوتي غلط ربي. إغا إسنس بغا جراتان بغا نغا قباتاني اندمتي كيسانو وريا من تابراس أكم جرتو نغما كيساني سنين جدر ديبي. إغا بغا جراتاني سنين جتشو بربادا غيارا كان أكما بيكامو برنوتا waa'ee appilikeeshinii irratti isinii qabadhee dhufee jira. Haga xumura qophii kiyyaatti nafaana turaan affeerraa kiyyaan isiniin jedha. Innis wantan qabadhee dhufee namoonni baay'een bilbilli keenya nu jalaa oowwaa pilistoorii keessaa aappii gadi nuu buusuu didee sababaan isaa maali jettanii kan na gaafattanii deebii isaa isiniif qabadhee dhufeen jira. Egaa deebii koo isiniif ta'a jedhee abdiin qaba. Egaa maaltu akka guutee keessa jiru maaltu akka nu rakkisaa jiru walumaan ilaalla. Egaa warroonni moobaayiliin keessan warri moobaayiliin keessan pilistoorii keessaa waa gadi isinii buusuu dide aappii kanaan keessaa qulqulleessitanii waan isiniif gadi bu'uu dide sanallee booda gadi buufachuu dandeessuun isiniin jedha. Egaa kana waan fakkaatuun qabadhee dhufee haga xumura qophii kiyyaatti nafaana turaan affeerraa kiyyaan isiniin jedha. Egaa innis asirraa moobaayila kanarraa isinitti argisiisa. Asirraa na duuka hordoftu jechuudha. Appilikeeshina kana pilistoorii keessa galee itti barreessee buusaa jechuudha jalqaba. Yookaan kiroomiidhaan seenuu dandeessu yookaan operaa miniidha. Anamma operaa miniidhaan seeneen isinitti argisiisaa jechuudha. Egaa operaa miniinis pilistoorii keessatti argama. Egaa operaa miniin kunoo pilistoorii keessa argannaa jechuudha. Pilistoorii keessa yeroo galtanii jettanii jettanu kunoo operaa operaa miniin kunoo pilistoorii keessa argannaa jechuudha. Pilistoorii keessa yeroo galtanii jettanii jettanu kunoo operaa minii jettanii itti barreessitu jechuudha. Egaa gubbaa kanarratti operaa minii jennee barreessina. Kunoo akkuma kanatti barreessitu yoo feetanis immoo barreessuu dandeessu jechuudha. Asirratti operaa minii jedheen itti barreessaa jechuudha. Yeroon itti barreessee jedhee haala kanaan dhufaa jechuudha. Kunoo akkuma argaa jirtan sana booda kana gadi rukunnaa jechuudha. Inna kala sarchii goonee jennu haala kanaan dhufee nuu baasaa jechuudha. Egaa inistoola goonee amma inistoolan godhaa. Aappii kana gadi buufattu pilistoorii keessaa jalqaba. Aappii sana kana keessaa arganna. Operaa miniin kunoo pilistoorii keessaa argannaa jechuudha. Pilistoorii keessa yeroo galtanii jettanii jettanu kunoo operaa minii jettanii itti barreessitu jechuudha. Egaa gubbaa kanarratti operaa minii jennee barreessina. Kunoo akkuma kanatti barreessitu yoo feetanis immoo barreessuu dandeessu jechuudha. Asirratti operaa minii jedheen itti barreessaa jechuudha. Yeroon itti barreessee jedhee haala kanaan dhufaa jechuudha. Kunoo akkuma argaa jirtan sana booda kana gadi rukunnaa jechuudha. Inna kana sarchii goonee jennu haala kanaan dhufee nuu baasaa jechuudha. Egaa inistoola goonee amma inistoolan godhaa. Aappii kana gadi buufattu pilistoorii keessaa jalqaba. Aappii sana kana keessaa arganna. Aappii sana yoo asirraa buufne ishiin jedhu. Aappiin suni pilistoorii kana keessaa ishii jedhee gadi hin buuhuu jechuudha. Rakkoon isaadha. Pilistoorii keessaa aappiin sun yoo operaa minii irratti barreessitu jechuudha. Aappii sana gadi buufachuu fi S barreessitanii S file jettanii barreessitu jechuudha. Kunoo inni aappii kana keessa gallee jennee S file jettanii qoodduu kana gidduu keessanii Explorer ka jedhudha jechuudha. Maqaan aappichaa kunoo akkas jettanii barreessitu jechuudha. Erga barreessitanii kaatanii jettanii go jettu jechuudha. Amma sarchii goonaa aappii sana gadi buusuudhaaf. Egaa aappii kana gadi buuftu jechuudha. Egaa agrii rukuttu yeroo inni mallattoo agrii isinitti fide sana booda haala kanaan isinii baasaa jechuudha. Yeroo agrii rukunnee jennee kun haala kanaan nu baasaa. Egaa aappiin sunis barreeffamni kanadha. Sana booda haala kanaan olooftanii jechuudha.
yeroo haala kanaan ol ooftanii jettan mallattoo daawunlood ka jedhutu jira jechuudha. Kunoo bakka kana egaa appichisa kana yeroo ta'u akkasirra yeroo dhuftanii jettan akkasitti ol ooftanii bakka daawunlood jedhu kana garuu kuttuu jechuudha. Appilikeeshinichi immoo kalariin isaa kana jechuudha. Kunoo malkiin appilikeeshina sana mallattoo daawunloodii kana rukunnaa jechuudha. Yeroo mallattoo daawunloodii kana rukuttanii jettan ammas kunoo mallattoo daawunloodiitti isinii ba'a jechuudha. Daawunloodii kanarra gadi rukunnaa jechuudha. Yeroo mallattoo daawunloodii kanarra rukunnee jenne daawunlood ka jedhutu nu ba'a jechuudha. Kunoo akkuma argaartan mallattoo daawunloodii kana rukuttanii jechuudha. Amma gadi nuu bu'u jira jechuudha. Kunoo fuula moobaayila keenya yeroo axoofnee ilaallee jenneen kunoo akkuma argaartan faayil daawunloodiingii nuun jechuu jira. Opera Mini keessaa bu'aa jira jechuudha. Egaa gadi buusnee walitti deebinaatii obsaan eegaan isiniin jedha. Egaa amma sifiriirra jira. Kunoo reef jammaraa jechuudha. Egaa aappiin kun rakkoo moobaayila keessan keessaa waan garaagaraa waan garachaanu sanaan maay faayilii keessaa waan isin qulqulleessitanu kan isin badeera jettanii yaaddanu kan as keessa immoo guutee ta'aa jiru isinitti argisiisaa jechuudha. Waan achi keessaa isin argitan gariinsaa kan as keessatti walitti qabatee jirutu jira. Kana ammallee appilikeeshinii lama moobaayila keessan irra jiru kanallee kan isin irraa balleessu ta'a jechuudha. Kanaafiyyuu waa hedduudhaaf isin fayyada. Namoonni yoo aappiin kun illee isinii buudidee appilikeeshina tokko kan isin hin fayyadne of jalaa balleessaati. Erga isa sana of jalaa balleessitanii kana gadi buufattanii jettanii kanaan qulqulleessitanii booda immoo appilikeeshina isa haajomtan sana gadi buufachuu dandeessuun isiniin jedha. Egaa aappiin kun baay'ee waan isin fayyadudha obboleewwan. Egaa yeroo moobaayila maay faayilii moobaayila keessanii keessa galtanii jettanu appilikeeshina sana ol baafattu jechuudha. Fuula moobaayila keessanii irratti instaala gootu kunoo aappiin isa kanadha. Isa kana amma gad tuqeen isinitti argisiisa. Yeroon gadi tuqee jedhee instaala godhi jedha. Geetar allow jedhii ayyama kennaa fi ergan ayyama kennee fi aad ka jedhu kana rukutaa jechuudha. Aadii kana erga rukutee gara keessoo nagasha waan ta'eedhaaf obsaan eegna. Al tokkoof duuba deebitanii seentuu jechuudha. Ala seenne kaanuu appilikeeshinichi kunoo isa kanaa jechuudha. Egaa haala kanaa yeroo inni fidee space alor grant ka jedhu kana dhoofnaa jechuudha. Grantini rukuttanii jettan kunoo bakka kana isinii fidaa jechuudha. Bakka kana gadi rukunnaa jechuudha. Bakka kana yeroo gadi rukuttanii jettan allow isiniin jedha. Allow gootanii asitti obsaan eegnaa jechuudha. Egaa amma sarchii nuu gochuu jira. Bakka kana obsaan eeggannaa jechuudha. Bakki nuti keessaa qulqulleessuu deemnu bakka kana waan ta'eef bakka kana eegdanii bakka kana keessaa kan isin haqxanuu jechuudha. Kunoo all faayilisii keessa 23.16 GB bakka qabatee ka jiru jedha. Asitti immoo MB 695 junki faayilis ka jedhu keessa 79 jedha. Duplicate faayilis mana kana keessa immoo appilikeeshina lama jechuudha. Bifa tokko gosa lamaan ka jiru jechuudha. Fakkeenya WhatsAppiin tokko lama ta'ee kanas keessa jiru. Inni kun large faayiliin kun immoo viidiyoo garaagaraati jechuudha. Viidiyoo sanas akkasitti ofirraa haqxu. Inni kabiraadhaa immoo 20.40 GB qabatee jira jechuudha. Bakki viidiyoo egaa viidiyoo hin taane as keessaan haquu dandeessanii jechuudha. Mallattoo gaaffii isinitti argisiisa. Bakka sanarra gadi tuquudhaan amma walumaanuu ka deemne ilaallu taana. Details ka jedhu kana rukunnaa jechuudha. As keessa waan jiru ilaallee haquudhaa fi as keessatti ilaaltanii mallattoo kan isin hin fayyadne as keessa gad tuqxanii ilaaltanii ofirraa haquu dandeessu tokkotti jechuudha malee bakkatti morran keessanuu kunoo akkuma kanaati jechuudha. Bifa kanaa yoo isinitti fide amma fakkeenyaaf kan argaartu kun waan takka waan nan fayyadne jechuudha. Inni bifa keelloo kunis inni mallattoo gaaffii kunis waanuma akkanumaan jawaala koo guutee jawaala koo cinqaaru malee kunoo akkuma argaa jirtan egaa kana bakka kana garii dhiisee kun profaayilii namaa gara teelegiraamii as irra fide. Kana hunda isaayyuu bakkatti irra keessanii ofirraa haqxuu jechuudha malee waan isin fayyadu tokkollee hin qabu jechuudha. Bakki kuni akkanatti taa'uun jechuudha. Kunoo akkuma argaa jirtan jechuudha kana. Kun profaayilii teelegiraamaa kana keessa irra deemtanii ofirraa dileetii gootu jechuudha. Kunoo haaluma kanaan kan isin dileetii ofirraa gootan akkanatti raayitiitti gootu kunoo haala kanaan.
haala kanaan raayitiitti gootanii erga raayitiitti gootanii kaatanii kunoo dileetiin jira yoommoo wanti kana keessa hunda laaltanii wanni isin fayyadne yoo keessa hin jiraanne select all ka jedhu gubbaa kanarra isa tuqxaniis select all irra ni gootu yoommoo tokko tokkoon haquu feetan kunoo delete ka jedhu jala jira okay jennaanii jechuudha haala kanaan baasuu dandeessu jechuudha inni kabiraadha ammoo isa kana bakkumatti iyyuu haquu ni dandeessu color bakka jedhu kana wanti nama fayyadu keessa hin jiru isa bakkatti haquu dandeessanii isiniin jedha as keessa wanti nama fayyadus hin jiran waan ta'eef bakkatti kiliirii gootu duplicate ka jedhu kana ammoo suuraa lama jira fakkeenyaaf kunoo aappii kana lamatu bu'ee jira jechuudha kan koo aappiin humtan amma ittiin waa qulqulleessaa kun as keessa lama jira tokko akkasittan ofirraa baasuu danda'a jechuudha inni kabira kanas akkasumatti raayitiitti gootanii haala kanaan ofirraa dileetii gochuu dandeessu jechuudha kunoo haala kanaan ofirraa qulqulleessitu kunoo amma all danii jedhee jira raayitiitti naa godhee jira akkasumatti dhuftanii qulqulleessitu mana viidiyoo gallaa jechuudha mana viidiyoo yeroo galtanii jettanii jettanu as keessa barbaaddu jechuudha as keessa yeroo barbaaddanii jettan wanni isin hin fayyadne kunoo akka kana amma arguu jirtanii kunoo mallattoo Google Chrome kana 183.82 MB bakka qabatee jira jechuudha bilbila koorraa wanta akka kanaan fayyadne akkasumaan bilbila koo guutee na cinquu jira malee wanta akka faayidaa hin qabu isinis immoo haala kanaan irra deemtanii ilaaltanii egaa daddafee isinitti argisiisaanii haala kanaan irra deemtanii waan isin hin fayyadne egaa waan isin hin fayyadne isin hin beektu waan ta'eef haala kanaan keessa barbaaddanii mallattoo akkamaa mallattoo keelloo mallattoo viidiyoo isin amma durallee haqxanii yookaan kan as keessatti hafee jiru kan bakka sanatti hin argine kan maayifaayilii keessatti hin argine asitti argachuu dandeessu jechuudha kan bakka maayifaayilii keessatti mul'anne gariinsaadha asitti argamaa jechuudha akkasitti irratti tuqxanii baaftanii dileetii gootuu isiniin jedha inni sattaanu kanas haaluma kanaan kunoo raayitiitti gootuu jechuudha kunoo akkanatti ani amma gubuudhaaf waan yeroo nan geenyeef haaluma kanaan raayitiitti gootanii dileetii irra keessuu jechuudha haala kanaan badaa deemaa jechuudha egaa waan amma dileetii kana godhaa oolle immoo guutuun isaa immoo badeera jechuu hin dandeenyu inna asii dileetii godhaa oollee jenneen bakki inni itti walitti qabatu kuusaa qaba jechuudha bakka balfi itti gatamu mana qabaa jechuudha isa amma dileetii godhaa oolle kana immoo inni immoo bakka biraatti dabarsaa jechuudha bakki inni itti dabarsu immoo kunoo risaayisil piin ka jettu mallattoo ka bilutoozii kana mallattoo ka dileetii kana gattuqtuu jechuudha waan nama dileetii godhaa oolee as keessa gaggalanii jiru jechuudha kunoo risaayilis kan yeroo kana rukunnee jenni as keessatti argama kana immoo ofirraa gubuudhaaf kana mallattoo kana qubaan gadi qabdanii sana booda select all itti gochuu dandeessu jechuudha kunoo raayitii itti godhamee jira hundisa sana booda mallattoon dileetii kunooti asii dileetii kana rukuttuu okay jennaanii jechuudha haala kanaan ofirraa balleessuu dandeessuun isiniin jedha amma qulqulleessuu jira yookaan ID ka jedhu kana rukuttuu jechuudha egaa haala kanaan qulqulleessuu dandeessu yoo bakki kun dhufee isiniif hin baane tuqaa sarara sadan kana rukuttanii itti baafattu jechuudha sana booda haala kanaan olooftanii mallattoo siitingii kana rukunnaa jechuudha erga mallattoo siitingii kana rukunne haala kanaan olooftanii bakka kunoo bakkattii kana risaayil piin ka jettu kana rukuttuu jechuudha bakkattii kana yeroo rukuttanii jettan bakki kun isinii banaa ta'uu qaba kan xiyyetti agarsiisaa kan argaartu hin abdii qaba bakki kun yoo akkasitti cufaa jiraatte ifama bakki kun yoo kanatti banaa jira yoo kanatti cufaa jiraatte ni bantu jechuudha bakka kana ni bantu erga bakka kana bantanii jettanii of duuba deebitanii eessatti argattu isa amma kunoo asitti argannaa jechuudha kunoo akkuma argaartan ishee kanaa jechuudha aappittii kana asitti argattu jechuudha asumaan immoo internal storage ka jedhu kana keessa illee galtanii waan isin hin fayyadne arguu dandeessu jechuudha kunoo amma mallattoo viidiyoo kana yoon tuqe kunoo as keessatti illee ni argamaa jechuudha egaa haala kanaan gaditti tuqeetan irra deemee as keessa illee barbaade kan nan fayyadne jechuudha sana booda mallattoo dileetii irra kahaa jechuudha isin haala kanaan keessa deemtanii qulqulleessuu dandeessu jechuudha waan bilbila keessan howwee kan bilbili keessan pilistoorii irraa waa gadi isinii buusuu dide kanaaf waan isin fayyaduudhaaf isin irra deemtanii androodiin kunis waan faayidaa qabu miti androodii kanas ofirraan dileetii godha jechuudhanii akkasitti ofirraa haquu dandeessanii kana keessallee deemtanii ilaaltanii gattuqtanii waan isin hin fayyadne ofirraa baasuu dandeessuun isiniin jedha obboleewwan kiyyaa egaa barnoonni kiyyaarraa kana fakkaata haga barnoota biraatiin walitti deebinu nagaa rabbii keessanaa turaan isiniin jedha viidiyoon kun immoo yoo isinitti tole hiriyoottan keessaniif sheer akkanaaf gootanu kabajaaf jaalalaan isin gaafadha
hanga qophii biraa qophii kana fakkaatuun walitti deebinu. Wassalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh.